Akkam jirtu maatii Odaa Akaadaamii arras egaa mata duree tokko tuqaa torbarraa Creativity, Innovation and Entrepreneurship jedhu irraa kaafneetu inni kun paartii dhumaadha jechuudha. Koorsii Entrepreneurship boqonnaa tokkoof paartii sadaffaadha. Paartii isa dhumaatti jechuudha. Ayaatan akkana dhaggeeffattan egaa dhaamsa koo isiniif dabarsaa. Maatii Odaa Akaadaamii kan hin taane hundumtuu immoo maatii Odaa Akaadaamii ta'uudhaaf ulaagaa biraa hin gaafatu. Bakka subscribe jettu sana qofaa cuqaasuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna. Creativity, Innovation and Entrepreneurship isheen kun egaa kalaqaa argannoo fi hojii uumtummaa kana wal bira qabee ilaala jechuudha. Creativity is a process of assembling ideas by recombining elements already known but wrongly assumed to be unrelated to each other. Isheen kun egaa maalidha? Kalaqa yookaan immoo creativity kan jennu yaada beekamaa ta'an garuu walitti dhufeenya qaban jedhamanii yaadaman walitti fiduun qindeessuun adeemsa yaada haaraa uumuu kan of keessatti qabatudha jechuudha. Key element of this definition kun egaa hiika barbaachisaadha. Hundeewwan hiikaa kanaa yookaan immoo key element hundeewwan hiikaa kanaa jechuudha. Jalqaba irratti process implies that it is more likely a skill than an attitude and that you can get better at with practice. Isheen kun maalidha? Adeemsa yookaan immoo process kan jennu kun egaa kalaqni ilaalcha qofa osoo hin taane akka ogummaatti kan ilaalamuu fi shaakalliidhaan fooyyeffachuu kan danda'amu ta'uu isaa kan hiru yommuu ta'u, ideas, creativity result in ideas that have potential value. Isheen kun yaada yookaan immoo idea kalaqni bu'aa isaa yaada gatii yookaan faayidaa qabaachuu danda'u uumuudha jechuudha. Recombining the creative process is one of putting things together in unexpected ways. Deebisanii qindeessuu yookaan immoo recombining kan jennu adeemsi kalaqaa waan adda addaa haala hin eegamne walitti fiduu irratti xiyyeeffannoo isaa kan godhudha jechuudha. Itti aanee kan jiru steps in creative process. Isheen kun egaa steepota jiran yookaan immoo tarkaanfiiwwan adeemsa kalaqaa kan nutti mul'achuudha. Step 1 opportunity or problem recognition. Isheen kun egaa carraa yookaan rakkoo adda baasuudha jechuudha. Recognition: a person discovers that a new opportunity exists or a problem needs resolution. Baasuu yookaan immoo adda baasuu kan jennu recognition kan jennu kun egaa namni tokko carraan haaraan jiraachuu isaa yookaan rakkoon tokko furmaata akka barbaadu yookaan argatu hubachuu isaa jechuudha. Step 2 irratti immoo immersion yookaan immoo itti lixuu yookaan gadi fageenyaan yaaduu yookaan immersioniin kun egaa the individual concentrates on the problem and become immersed it. Isheen kun maal kan ibsitudha? Itti lixuu yookaan gadi fageenyaan rakkoo sana hubachuu keessatti namni rakkoo sana irratti xiyyeeffachuun guutummaatti yaadaan keessa lixaa. Step 3 incubation. Incubation: a process does not appear to be working on the problem actively. However, the subconscious mind is still engaged. Kun egaa incubation kan jennu kun goobuu yookaan goobuu jechuudha. Namichi ifatti rakkoo sana irratti hojjechaa waan jiru hin fakkaatu garuu sammuun isaa inni keessa yookaan subconscious kan jennu itti yaaduu hin dhaabne jechuudha. Inni ifatti goobuu yookaan immoo dhiisuu jechuudha. Bakka wanti sun barbaachisummaa isaa utuu beeku garuu incubation. Sammuun isaa garuu wanta sana ammayyuu itti yaada akka inni jirudha. Inni biraan maalidha? Insight. Kun immoo hubannoo yookaan ilaalcha. Insight hubannoodha kun. The problem conquering solution flashes into the person's mind at an unexpected time, also called the aha experience. Ishee kana insight yookaan
ilaalcha kana akkasiin naa qabattaniin barbaada. Hubannoo isheen jettu kun maanni furmaanni rakkoo sanaa yeroo hin eegamnetti sammuu namichaa keessatti akka ibsaatti dhufa jechuudha. Amma ibsaan gaafa dhufu akkamitti dhufa? Dhufaan jira dheetuun taane yeroo inni kaarentiin elektiriikii shiboo keessa yaa'u argaa deemee dhufee ifa nuuf laatatu hin taane si'uma inni dhufee billicha agarra jechuudha. Akkuma kana gamaa inni insaayitiin kun furmaanni rakkoo sanaa yeroo hin eegamnetti sammuu namtichaa keessatti akka ibsaatti dhufa. Kunis muuxannoo ahaa jedhamuun ibsama yookaan beekama. Yeroo baay'ee egaa fakkeenyaaf amma namni tokko waan tokko fa'aa isinitti hime wanti inni isinitti hime sun fa'aa waan nama kofalchiisu ture isin garuu yeroo sanatti hin qalbifanne galtanii firaashii keessan irratti ciiftaniitu jirtanii yeroo isin galtanii kofaltan fa'aa jiraachuu danda'a. Waan akkasii fa'aa ekspiriyaansi godhee beekannaa. Ahaa bakka taayimii ta'e wayii tokko dhufeetu sammuu keenya keessatti yaadatama jechuudha. Isheen kun gamaan hubannoo aha expression or experience. The fifth one is verification and application. The individual sets out to prove that the creative solution has merit. Isheen kun maan dhugoomsuu fi hojii irra oolchuu ahaa isa ittiin sana hubannoo isaa isa gonfanne sana dhugoomsuu dhugaa gochuu qabatamaatti immoo hojii irra oolchuu jechuudha. Namichi furmaanni kalaqaa sun faayidaa qabaachuu isaa mirkaneessuuf hojii jalqabaa jechuudha. Kun akka kana jennee bira yoo dabarre caalmaatti beessadha. The next one is barriers to creativity. Kun egaa creativityidhaaf barriersii jiran kan nutti agarsiisudha. I think kun ifa akka inni ta'e irriina namana. Sababni isaa amma kana wanta nama qorusi hin qabu. There are numerous barriers to creativity. Daangaaleen kalaqaa baay'een ni jiraatu. And the first is searching for the one right answer. Kun deebii sirrii ta'e tokko qofa barbaadu. Kun maanni numerous barriers to creativity. Isheen kun danqaalee kalaqaa keessaa isa tokko jechuudha. Searching for one right answer. Deebii sirrii ta'e tokko qofa barbaaduun kalaqa keenya diidaan geessa jechuudha. Karrattii gara garaarra fakkeenyaaf amma herreega yeroo hojjennu isteeppiidhaan solution gochuu yeroo nurraa eegamutti egaa barataan tokko fakkeenyaaf amma kallattii biraarra solvi yoo godhe barataan biraan immoo kallattii biraarra solvi gochuun isaa sun maal agarsiisa? Dandeettii kalaqaa isaan qaban agarsiisa. Garuu immoo kallattii ma tokko qofaarra yeroo hundumaa shamaddaranii hojjetu yoo ta'e inni sun kalaqa isaanii irratti dhiibbaa kan uumu ta'uusaa kan eerudha jechuudha. Inni biraan focusing on being logical. Sababa yookaan loojikii irratti qofa xiyyeeffachuu. Focusing on being logical. Sababa yookaan loojikii qofa irratti xiyyeeffachuun kunis egaa kalaqaaf daangaa yookaan barriersiidha. Blindly following the rules. Seera qofa duukaa bu'u yookaan ija dhuunfaatti seera qofa duukaa bu'u isteepota jiran qofaa hordofuun sunis egaa namni creative akka hin taane yookaan kalaqa irratti dhiibbaan isarra jiru akka jiraatu kan taasisanidha jechuudha. Wantoonni kun egaa qormaata akkasiin shawwan yaada poozitiivii fakkaatu garuu fakkeenyaaf blindly following the rule seera sana qofaa hordofuu isheen jettu kana waanuma gaarii fakkaatti garuu kalaqa irratti gaarii miti jechuudha. Focusing on the logical sababa irratti qofa xiyyeeffachuu isheen jettu kana wanta gaarii fakkaatti garuu kalaqa keessatti danqaadha jechuudha. Isa kana akkasiin hubachaa deemtan abdiin qaba. The next one is constantly being practical. Isheen kun immoo maalidha? Yeroo hunda waan qabatamaa ta'e qofa yaadu. Bakka wanta qabatamaa ta'e tokko qofaa yaadaa jirra yoo ta'e kalaqa keenya irratti. Bakka wanta hin fakkaanne tokko keessaan kalaqni ba'uu danda'a waan ta'eedhaaf dandeettiin kalaqa keenya kanaan affected ni ta'a jechuudha. Viewing play as frivolous. Ishee kan akkam jedhee ibsu laatu tapha akka waan gatii hin qabneetti ilaalu. Fakkeenyaaf viewing play forever tapha qoosaa fi enjoy gochuu tapha bakka akka wanta gatii hin qabneetti ilaaluun kun kalaqa keenya irratti baay'ee dhiibbaa guddaa uuma jechuudha. Gaarii miti. Becoming overly specialized. Isheen kun immoo ogummaa tokko qofa irratti garmalee gadi fagaachuu tokkuma qofa irratti baay'ee specialized ta'uudhaaf deemuun of daangessuudha malee beekumsa dabalachuu miti jechuudha. Avoiding ambiguity. Waan ifa hin taane yookaan
mamii irraa fagaachuu. Wanta ifa hin taane irraa fagaachuun sababoonni kun baay'ee asirratti wanti irra deebi'ee isinitti dubbachuu barbaadu wantoota gaaffii namatti uumanidha yookaan immoo wanta gaarii fakkaatu garuu immoo gaarii miti. Wanta dhugaa fakkaatu garuu immoo gaarii miti jechuudha. Amma avoiding ambiguity waan ifa hin taane irraa fagaachuun kun gaarummaa miti kalaqa keessatti. Avoiding ambiguity dhiibnee barbaaduu qabna jechuudha ambiguity. Fair looking foolish akka nama gowwaatti ilaalamuu sodaachuu. Isheen kunis nama gowwaatti ilaalamuu sodaachuun kun danqaadha. Fearing mistake and failure dogoggoraaf kufaatii sodaachuu. Utuu kalaqatti hin galiin ani koo kana hojjechuu hin danda'u. Kana jalqabee yoon dhiise namni maal naan jedhaan namaa laga nama hin ceesisu. Believing that I am not creative. Ani dandeettii kalaqaa hin qabu jedhanii amanuun kun inni kun immoo morma kalaqaa ofiitti finyoo yookaan wadaroo kaa'uu jechuudha. Tuqaan inni itti aanu inni jiru innovation kan jedhudha. Kun immoo egaa keessumaa baasee innovation jennitu kun kalaqa hojii irra ooledha. Kanaaf amma invent jechuun abuuruudha mifiree wanta tokko kalaqu. Innovationiin garuu immoo kalaqamee ka'ee hojiirra kan oole jechuudha. Innovation jechuun wanta kalaqame qofaatu hin taane fakkeenyaaf amma roobootiin tokko hojjetamee ka'ee roobootiin sun faayidaan isaatiif barbaachisummaa isaatiif akka uumame sanatti hojiirra ooluu hin danda'u yoo ta'e invent godhameera kalaqameera garuu innovationii yookaan immoo kalaqa hojiirra oole miti. Ishee kana directionii kanarra akkasiin hubattan hin barbaada. Innovation is the implementation of new idea at individual, group or organizational level. Innovationiin yaada haaraa dhuunfaatti gareetti yookaan immoo sadarkaa dhaabbataatti hojii irra oolchuudha jechuudha. Inni kun hojii irra oolmaa wajjiniin walitti dhufeenya guddaadha kan inni qabu. Hojii irra oolmaa wajjiniin. It is a process of intentional change made to rate value by meeting opportunity and seeking advantage. Innovationiin egaa adeemsa jijjiirama ta'e jedhamee carraawwan fayyadamuun gatii yookaan faayidaa dabaluuf godhamudha jechuudha. Types of innovation, there are 4 types of innovation. Gosoota innovationii egaa gurguddoo afurtu jiru. The first one is invention. Ishee kana egaa sirriitti akkasiin naa qabattan nan barbaada saba koo. Invention. What it mean? Maal jechuudha kun? The creation of new product, service or process. Uumuu. Invention isa jettu kun uumuu. Inventionii fi innovationiin garaagara. Innovationii maalidha jenni? Invention kan ta'e wanti uumame tokko hojiirra oolmaa, wanti kalaqame tokko hojiirra oolmaa qabaateera taanaan innovation itti jenna. Invention kan jennu immoo type of innovationii keessaa warra arfanii keessa jalqaba irratti invention kan jedhu laalle. Inventioniin kun maal jechuudha? Uumuu jechuudha. Meeshaa, tajaajila yookaan adeemsa haaraa ta'e tokko uumuu, kalaquu. The second one is extension. Kun immoo babal'isuu jechuudha. Babal'isuu. The expansion of a product, service or process. Meeshaa, tajaajila yookaan immoo adeemsa jiru babal'isuu, fooyyessuu isa kanaan dura caaraa akka inni ta'u gochuu. Qaqqabsiisummaa isaa dabaluu, fooyyessuu isa kaleessaarra isa dheengaddaarra bal'isaa deemu akka inni hiiku gochuu jechuudha. The third one is duplication. Isheen kun egaa type of innovationii keessaa sadaffaadha. Kun immoo baay'isuudha. Duplication gochuu, baay'isuu. Replication of already existing product, service or process. Waan jiru tokko fakkeessanii baay'isuu yookaan koppii gochuu jechuudha isheen kun. And the last one type of innovation is synthesis. Kun immoo makiinsa jechuudha. Walitti makuu. The combination of existing concept and the factors into any formulation. Yaadaa fi wantoota jiran walitti makuun haala haaraa uumuu jechuudha inni kun. Inni kun haala haaraa uumuu jechuudha. Type of innovation egaa qixa kanarra yoo ilaalle gahaadha. Qixa kanarra yoo ilaalle gahaadha. Tuqaan inni itti aanu the innovating process. Isheen kun immoo egaa adeemsa kalaqaa jechuudha. Adeemsa processii. Adeemsa kalaqaa jechuudha. Analytical planning, carefully identifying the product or service features, design as well as the resource that will be needed.
karoora xiinxalaa kan jennu of eeggannoodhaan amaloota meeshaa yookaan immoo tajaajila diizaayinii isaa akkasumas meeshaalee hojii barbaachisan adda baasuu irratti focus kan godhudha jechuudha inni kun. The second one is resource organization. Isheen kun immoo qindeessa qabeenyaati. Qabeenyaa qindeessuu, walzii qindeessuu jechuudha. Manaajimentii irratti kan xiyyeeffatudha. Obtaining the required resource, materials, technology, human capital resource. Isheen kun egaa inni qabeenya barbaachisu meeshaalee teekinooloojii humna namaa yookaan kaapitaala argachuu jechuudha. And the third one is implementation. Hojii irra oolchuudha isheen kun. Applying the resources in order to accomplish the plans. Karoora qabame galmaan ga'uuf qabeenya jiru fayyadamanii hojii jalqabu. Commercial application. Kun immoo fayyadamiinsa daldalaati. Commercial application. The provision of values to customers, reward employees and satisfy the stakeholders. Maamiltootaaf faayidaa dhiyeessuu, hojjettoota kuufachuu yookaan immoo badhaasuu, reward gochuu, namoota dhimmi daldalichaa isaan ilaallatu hunda gammachiisuu. Kun egaa ga'ee taphattoota yookaan stakeholderoota gammachiisuu akka jaan enjoy godhan gochuun egaa. The innovation process yookaan immoo adeemsa kalaqaa jechuudha. Itti aansuun walii wajjiniin kan ilaallu area of innovation. Areas of innovation kun egaa bakkeewwan kalaqa kalaqi itti guddatu jechuudha. Bakkeewwan kalaqi itti guddatu yookaan area of innovation bakkeewwan kalaqaa. Jalqaba irratti new product kun egaa tajaajila haaraa yookaan oomisha haaraa, new service tajaajila haaraa, new production techniques, tooftaalee oomisha haaraa, new way of delivering the product or service to customer, akkaataa oomisha haaraa kana yookaan tajaajila yookaan tajaajilamtoota biraan akkaataan itti qaqqabsiifnu jechuudha inni kuni. New operating practices, hojimaata yookaan adeemsa hojii haaraa, new means of informing the customer about a product, mala haaraa maamila waa'ee oomishaa ittiin beeksisnu, new means of managing relationship with the organization, mala haaraa walitti dhufeenya dhaabbata keessaa ittiin bulchan, new way of managing relationships between organizations, mala haaraa walitti dhufeenya dhaabbataa adda addaa gidduutti ittiin hojjennu keessaa gaa inni kun isaan gafaadha. Inni biraan nu ilaallu from creativity to entrepreneurship. Isheen kun egaa baay'ee murteessaa fi yaada ijoo konseptii koorsii kana keessa jiruuti. From creativity to entrepreneurship, kalaqa irraa gara hojii uumtummaatti. Creativity jechuun egaa kalaqa is the ability to develop new ideas and to discover new ways of looking at problems and opportunities. Kalaqa jechuun dandeettii yaada haaraa burqisiisuu fi karaa haaraa rakkoolee fi carraawwan itti ilaalan uumuudha jechuudha. Innovation is the ability to apply creative solutions to those problems and opportunities in order to enhance people's lives or the enrich society. Innovationiin yookaan immoo kalaqii hojii irra oole jechuun egaa jireenya namootaa fooyyessuuf yookaan hawaasa badhaasuuf egaa furmaata kalaqa rakkoolee carraawwan sanaaf hojii irra oolchuu jechuudha. Innovationiin hojii irra oolmaa wajjin walitti dhufeenyi isaa baay'ee guddaa. Entrepreneurship means creativity plus innovation. Entrepreneurship yookaan hojii uumtummaan kun egaa kalaqa ida'uu innovationii yookaan immoo argannoowwan hojii irra oolan jechuudha. Argannoon tokko hojii irra ooleera taanaan kalaqi immoo jira taanaan kalaqi sun hojii irra ooleera yoo ta'e inni kun hojii uumtummaa keessatti ga'ee inni qabu salphaatti kan agarsiisudha. Creativity means thinking new thing. When we are think anything, we are just in a creativity mood. Kun egaa creativity keessa irra jechuudha. Yaada creativity keessa irra jechuudha. Wanta haaraa tokko yaada irra yoo ta'e. Then it implies innovation, doing new thing. When there is creativity or when we are thinking anything, we just do new thing or innovation. And then it implies entrepreneurship, that means creating value in the marketplace. Kanaga gara entrepreneurship yookaan creating value in marketplace itti jijjiirra jechuudha.
guddaa galatooma konseptii yaadra chaapterii tokkoffaa keessa jiru qixa kanarra walii wajjiniin ilaallee goolamneerra waan ta'e irra dabarree hin qabnu sirriitti gadi fageenyaan the nature of entrepreneurship yookaan uumama hojii uumtummaa qixa kanarra ilaalleerra amma kan isinii hafu isinis si'a tokko irra deebitanii dubbiftanii dhaggeeffatanii analyze gootanii qormaatatti dhiyaachuuf irra deebi'uudhaan immoo shaakaluu bakka itti konseptiin isaa isin rakkisetti irra deebitanii qayyabachuudha. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u chaapterii lammaffaadhaan walitti deebinaa. Nagaan Waaqayyootiin tura.